الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. دعوتوتا سجنتاتي في أفريقيا سجنتا كينيا كبيرودا قبلني سني دهاني جرا سجنتا كوني متى دورين إسادا تسجبي هواسا كنجدامو سجنتا كينيا كان كيستي أكما تربي أكما يرو دربي سجنتا دوررت دربي واي تسجبي دبنا واي تسجبي سن كيستي حرا وننو دبنو واي درجات gahan dargaggoo tasgabbii keessatti akkam barbaachisa hagam barbaachisa dargaggoomtu kuni hawaasa tokko keessatti maal inni wanni inni taphatuu qabu wanni inni dalaguu qabu waan jiru dubbanna har'a keessummaa keenya qabannee dhihaannee jirra keessummaan keenya Sa'iid Junayd Aymuu jenna Sa'iid baga rabbiin nagahan asitti si dhiyeesse sagantaa birootiif alhamdulillah amma daawwattoota keenya sagantaa keenya inni eegallaa sagantaan keenya sagantaa dargaggooti dargaggoon maali tasgabbii inni wanni taphatuu qabu waan jiru dargaggoo oggaa jennee haasofnu dargaggoon kuni maali wanni inni agartee isa hundaa ol caalsisee wanni agartee inni miizaa inni qabu miizaa akka jedhamu kana yookaan agartee hawaasa tokko keessatti wanni inni miizaa qabu maali? Bismillah alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah. Akkuma beekamutti dargaggoonni wanni miizaa inni jedhu kuni wanni adda isa godhu jechuudha namoota kaanii fakkeenyaaf ijoollee xiqqoolee jira fakkeenyaaf manguddoota jira ammallee kan fanneessota warra agartee shabaaba bira taran warra dargaggummaa bira taranii of ijaarsan ta'intu warra giddu galeessatu jira kana hunda keessaa ka agartee warra dardara adda isaan godhu maali jechi jedhu warri dardartoonni gahee guddaa taphatan jechuudha wanni nagaa ummataa keessatti yookaan hawaasaa keessatti yookaan immoo tasgabbii hawaasaa keessatti wanni isaan kana dandeessise maali? Wanni isaan kana dandeessise tokkoffaa dargaggoonni hamilee guutuu qaban jechuudha lafaa dhufa waan jiraniif hamileen isaanii guutuudha wanni isaan immoo galmaan ga'uuf kajeelanis wanni isaan galmaan ga'uuf yaadanillee guddaadha namoota kaanii ol namni yeroo lafaa dhufuu fi yeroo achi deemee rakkoon dhibee rakkoon dadhabbii rakkoon diinagdee ka adda addaa isa mudatu fi namni amma lafaa dhufaa jiru ka waan baay'ee galmaan ga'uuf yaadu baay'ee wal tara jechuudha kanaafuu isaan kajeellaa guddaa yookaan immoo waan tokko ummataaf dabarsuuf ammallee waan tokko galmaan ga'uu fi isaan hamileen isaanii guutuu ta'uun kuni jijjiirama guddaa fidu irratti hamileen isaanii kun oggaa hamilee jennu hamilee hin qaban sirriidha dargaggoon hamilee akka malee qaba hamileen inni itti deemu kunilleen hamilee khayri filleen yoo ta'e sharri filleen yoo ta'e waan sanitti hamilee qabaa jechaadha garuu hamileen isaanii kun hangagami daangaa qaban hamileen jechuun hamilee guddaa qaban jechuun namoota kaanii ol hawaasa keessatti akka nama tokkootitti odoo waliigalatti ummata hawaasa hunda walitti kalaallu taate hawaasa argaman keessatti isaan hamilee ol aanan beekaman jechuudha hamileen isaanii guddaadha maaliif jennaan yerootu fi humna waan qabaniif humni kun akka hamilee guddaa horatan isaan taasisa jechuudha kanaafuu amma mata duree keenya tasgabbii hawaasaa jedhu keessatti gaheen isaan taphatan jijjiiramni isaan fidan guddaadha jechuudha kanatu namoota birootirraa isaan adda godha jechuudha akkasumas ka dargaggoota nama birootiin adda godhu dafanii jijjiiramuu danda'an itti ulfaatu wanni tokko fakkeenyaaf amma isaan amala baratan tokko waan tokkorra yoo turan wanni tokko jijjiiramni waan isaan jijjiiru tokko itti dhufe dafanii jijjiiraman haaranni tokko wanni haarofni tokko isaan itti dhufe wanni ammayyaa tokko itti dhufe wanni dur hin argini itti dhufe jaarsotarra isaan jijjiirama danda'an kanaafuu akka barbaachisutti jijjiirama diinagdee siyaasa ammallee hawaasa keessatti argamu irratti dafanii galuu fi danda'a jechuudha jijjiiramni argame sun akkuma fakkeenya zabana nabii keessatti alayhi salaatu salaam nabiin oggaa dhufe namni jalqabe itti amanuu jalqabe shabaaba yookaan dargaggoottuun itti amanuu jalqabe saniifuu nabiin alayhi salaatu salaam hadiisa qaban nasarani shabaabu hiina khadalani shuyuuq jedhan nabiin alayhi salaatu salaam naadir matanii jedhan agartee dargaggoon yeroo agartee
warri manduggoo jaarsotaa yeroo san irratti naa dirmatuu didan isaan naa dirmatee jira jechuun isaan waan haaraa dhufe tokko fudhatuudhaaf jijjiirama argisiisuudhaaf nama kaanirra gartee nama gartee deemuu danda'an jechuudha. Namoonni kun dandeettii qaban jechuudha. Dandeettii qaban. Namoonni kun jijjiirama hawaasa fi hawaasa keessatti argamu ka diinagdee keessa argamu kanarratti jijjiiramuu hin danda'an. Fakkeenyaaf jijjiirama diinagdee keessa argamu yoo jenne wanni duraan itti fakkeenyaaf qonnaaf itti fayyadamu jijjiirama deema. Wanni duraaf daldala akkaataan daldalaan itti deemanii fakkeenyaaf wanni yaabbatanii deeman akkaataan daldala itti gaggeessan fakkeenyaaf daldala duraan farda fa'a gaangee fa'a yaabbatanii daldalan amma makiina amma immoo san qofaayyuu tare elektirooniidhaan akka iimeelitiin waan adda addaatiin kanaan godhama jechuudha daldalli. Jechuun amma duraan amma fakkiidhaaf yoo warra facaasu fudhanne gabaree yoo fudhanne duraan uummanni qotiyoo hidhee qotiyoodhaan qotaa harkaan qotaa maaliin jedhaa ammalleen duraan uummanni baadiyyaa jiraata bakkuma isa jiraatu san jiraatan amma immoo dargaggoon jijjiirama amma jiru kana yeroo amma jiru kana keessatti oggaa manduggoon jaarsoleen guguddoon yoo magaalatti dachii bitannee magaalatti gallee magaalaa jiraannaa jiruu keenya kana fooyyifnaa yoo jedhani fakkiidhaaf hin didan jaarsoleen guguddaani dargaggoon hin fudhatan jecha waan akkasii san fudhatutti isaa wanni kanaafuu wanni kophaa isaan godhu waan akkanaa kana jechuudha. Jireenya addunyaa kana keessatti akka tokkotti ta'uun hin ta'u. Dinagdee keessatti illee hin ta'u. Hin danda'amu. Wanni fakkeenyaaf dinagdee keessatti akkamitti mee jijjiirama fudhatuun fakkiidhaaf jijjiirama fakkeenyaaf yoo fudhanne yeroo duraanii horii horsiisa nama. Horii baay'ee horsiisuu dandeetta lafti bal'ootu jira. Bakka itti tiffatanii jira. Bakka itti tiffatantu jira. Amma lafti dhiphattee eega horii kana bakkeen itti tiifamu dhabame yoo duraan horii 100 qabaanne loon 100 qabaanne fakkeenyaaf ammallee 100 qabnaa qabaatuu qabna jedha fakkeenyaaf namni jaarsotaa tokko hundaa miti 100 qabaatuu yeroo ammaa kanallee moonan kenna qullaa ta'uu qabdu jedha namni dargaggeessaa immoo maaliif jijjiirama kana waan dafee argatuu danda'uuf laa akkasii miti duraan yeroo sanitti waan isin gargaaretu jira isin lafti bal'oodha loowwan akka barbaadanitti dheedanii gabbatuu danda'an. Roobnillee ni jira. Roobnis ni jira amma roobnillee baay'ee gartee lafti gara gammoojjummaatitti waan deemaa jirtuuf muyni hedduun waan keessaa dhabameef roobnillee haphataa deema namnillee walitti baay'atee jira laftillee qonnaan dur yeroo duraanii namni qonna baay'ee itti yaadu. amma waa'ee qonnaa jennaan waa tokko yaadadhe waa'ee qonnaa jennaan duraan lafti qonnaa gabaabduudha namni hundinuu dachima xiqqoo takka gabaab qotateetuma sanumarraa rabbiin isaan waa guddaa kennaaf jecha saniifuu loonii isaanii duniyaa qaban kana horii isaanii yeroo tissanii dachii bal'aa keessa deemanii tissan amma dachiin hundinuu qonna taa'e qotame yoo namni duniyaan horsiifadha jee dhaqeeti wanni namaa kana keessa seena kan qotatamee facaafame kana keessa qabeenya namaa kana keessa seena sunillee waan tasgabbii mujtamaa dhowwuu mihire sunillee waan tasgabbii mujtamaa dhowwuu kanaafuu dardarri yookaan dargaggeessi wanni inni uummata nama kaan hin addaan isa godhu lammaffaarratti jechuudha jijjiirama danda'udha waan haarawatti jijjiiramuu danda'udha ammallee wanni kophaa isa godhu waan haarawaa jechuudha waan haarawaa yoo jenne waan hammayyaa jechuudha waan hammayyaa yoo jenne teknoolojii hunda argamu hunda keessatti jijjiirama danda'a jechuudha ammas wanni dardara kophaa godhu jechuudha inni yeroo hunda gammachuu fi si'a qaba jechuudha si'a qaba si'a jechuun gammadu waan tokko yoo dalaguuf ka'u yaada haaraallee gammadu si'a hin si'aaya jechuudha si'aayeet waan tokko hojjeta hin dadhabu kanaafuu wanni kophaa isa godhu kana jechuun namni tokko eega hin dadhabne eega gartee hamileedhaan guutamaa ta'e namoota kaaniin kanatu kophaa isa godha jechuudha kanaafuu maaltu jiraata dardara si'a qabu kana humni isaa kun lafatti akka hin banne itti fayyadamuu barbaachisa jechuudha yaanni inni qabu kun akka lafatti hin banne hamileen inni qabu kun akka immoo harkaan dhayamne namoonni gartee dardaran ta'in namoota dardara ta'an kanaaf qalbiidhaan dhageeffatuu fi qalbiidhaan tiisuu wanni isin jettan kun hin ta'u wanna nu jenne tayaa jechuu qofaa miti waan jijjiiramuu hin qabne qofa irratti dhaabatu namni jaarsota wanni jijjiiramuu hin qabne jira fakkeenyaaf aadaan bareenni jijjiiramuu hin qabu shari'aan hundi isa shari'aan rabbii shari'aan hundi dhiifte yoo kana dardarri jijjiira jedhan kana harkatti qabaa waan jijjiiramuu mijjatu fakkeenyaaf an dura yoo
waan tokko gartee fakkeenyaaf yoo duraan farda yaabadhee deemee yoo makiina argadhe lakki makiinaan aadaa keenya balleessa jechuun hin ta'u. Yoo duraan ani qotiyyoodhaan qotee jedhe amma makiina yoo qotadhe rakkoo tokko hin qabu. Yoo duraan ofii harkaan haamee jenne makiinaan yoo haamne wanni qotiyyoodhaan qotan kuni khayri isaa baay'atu jedhu wanni makiinaan qotan kuni khayri man qabu jedhan dachii balleessa jedhan ummanni. Kanaafuu waan akkasii kanarratti dardara harkatti qabuun barbaachisu laakiin aadaa jijjiiramuu hin qabne fakkeenyaaf wal kabaju diqqaan guddaa kabaju guddaan immoo gartee xiqqalleen rahmata godhee ija kabajaatiin laalu fakkeenyaaf nama rakkate gargaaru nama du'aa fi gartee jedharratti walitti dhufu waan akkasii kanneen aadaa akkanaa yoo namni tokko gartee waan akkasii kana balleesse jaarsonni irraa dhorguun ni jira laakiin immoo garuu waan jijjiiramuu danda'u irratti jijjiiramuudha kana jechuudha. Asirratti wanni hin jiru barbaade amma fakkiidhaaf dargaggoo jira dargaggoon kun akkuma sila haasofne hamilee guddaa qaba jijjiiramu waan jijjiirama dhufe kana fudhatuudhaaf fakkiidhaaf dargaggoon yeroo jaarsolee waliin yookaan manduggoota keenya waliin haasa'an abbootii waliin yeroo haasa'an mee kan haa dalagnu kan haa goonu yeroon jijjiiramaa dhufe ummanni jijjiirame wanni illee jijjiirame yeroon nun keessa jijjiiru kun jijjiirame wanni duraan nun faayidu kan haa goonu yeroo jedhame kana rakkoo guddaa jira amma kanarratti isin maal beektanii nuyi isin dura dachii tan agarree isin dura wanni jenne jechuun yaada isaanii kana jala haphisan amma kanarratti waan guddaa jira amma hawaasa keenya keessatti nuyi akka warri ummata Oromootti yoo laalle jaarsi tokko ilmi isaadhaa yoo barate bakka barumsaa guddaa gahee barumsa sanilleen inni waa hunda argee dhugaadha abballeen umriin dura jira kabajuu qaba inni yaada abballeen kabajuu qaba garuu ammoo abbaan yaada ilma isaadhaa kana hin fudhatu kanarratti wal lola dhufa yoo ilmi fakkiidhaaf jijjiiramni tokko hin jira abbaa kiyya akkan haa goonuti yoo inni jeen yaada isaa san hin fudhatu mee sanirratti akkan wanni kun kanarratti ilmi dargaggeessaa tokkollee yeroo abbaa yaada isaa fudhatu dide haala gartee tasgabbiitiin odoo hin lolin odoo atin beektu isin wanni keessan zamanni keessan taree kalaas nutti dhiisaa jedhee odoo rifachiisuun ta'in fakkeenya tokko godhuudhaan warri abbaa ebaluu akkana godhanii amma diinagdeen isaanii wayyooftee jirti akkana godhanii isaanillee namu akka keessaniiti isinillee odomaa beekan fakkii isaanii dhahanii akka wanni kun galuuf ibsanii fi abboota ofii isaanii fi hawwata ofii amansiisuu qaban. Tole abboonni immoo abboonni illee ilma isaanii san hamilee dhabuun malee itti siqanii mee waan kana maaliif jette ati yoo wanni kun sirrii tahe wanni kun yoo sirrii tahe fudhatu yoo wanni kun sirrii ta'in immoo ilma kiyya akkasiin waan kanaaf jedhanii wal amansiisu namni gartee afaan wal beeku dhiisi ka afaan wal hin beekne waan hin dhokanne tokko irratti walii gala waan mul'ataa tokko irratti fakkeenyaaf namni yeroo hunda bakka duraanii san teenna yoo jedhe guddatuu hin danda'u ilmi yoo waan kana gartee hubachiisee jedhe abbaa ofii abbaan fudhatuu danda'a jechuudha amma rakkoon jiru maal si fakkaate ilmillee warri dardarallee warra jaarsota akka nama hin beeknetti ilaala illola akka nama hin beeknetti ilaala jaarsonni illee immoo homa takka hin beekan akkanumaan achi deemanii waraqata qaqqabatanii waan baratan itti fakkaata malee jedhan kana hundaa maaliree jidduu kanatti bu'aan isaanii bade maal jedhan bu'aa tokko irra gahuun gaa'in duraanumayyuu isaanumatuyyuu namni mana tokko gartee kabu citaa waliin saamu jedhan namni mana tokko kabu citaa waliin saamu manni tokkicha waan ta'eef anillee achuma fiduu edaa innis achuma fiduu edaa wal jala saamanii waliigalatti nuti wanni barbaachisu guddina jechuudha tasgabbiin ummata keenya argamu guddina hawaasaa keenya guddina hawaasa gartee gama gartee diinagdeetiin gama siyaasatiin gama gartee ammallee hawaasatiin waan hundaanuu yaadan tokkummaa ta'uudha gama gartee misoomatiin gama hundaan guddinni argamu kanaafuu dardarri ka addeessa godhu kana jechuudha ammallee wanni dardara adda godhu kennaan isaanii daangaa maleedha kennaan isaanii daangaa malee yoo jennu qabeenya qofaa miti humna ofii yoo kennan yoo waan tokkoon dhaabatan of qusataan hojjetan jechuudha maaliif jennaan dhiini isaanii o'aa waan ta'eef amma kennaan isaan gartee ummataaf kennan kennaa gartee guddaadha jechuudha kennaa guddaadha kanaafuu kennaan guddaan kun garuu kennaa guddaa kana seera lamaan malee namaa kennuu hin danda'an jechuun amma kennaa guddaa kana hoggaa jennu kennaan isaan kennan kuni
kennaa wanni ta'uu qabaa jechuun qabeenya bichaadhaa miti. Qabeenya bichaan qofaa miti. Humnallee hin ta'uu hin mala wanni kuni yaadanillee hin ta'uu hin malaa jechaadha. Namni dardarri tokko yeroo kennaa kana kennu kennaa daangaa hin qabne kana kennu kennaan kun kennaa duniyaa haa ta'uti. Kennaan kun kennaa agartee sammuu fikrii nama barsiisu haa ta'u yookaan kennaan kunillee kennaa agartee quwwaa isaadhaa haa ta'uti. Tole akkamitti mee wanni kun kan kennuu qabu inni yeroo kennaan isaa akkana daangaa malee ta'e akka malee oowwaa ta'e jechuun kennaan isaa amma asitti dardarri daangaa malee kenna yoo jennu nama birootiin wal biratti ilaaluu kenna. Fakkeenyaaf nama manguddoo yookaan nama jaarsotaa fudhanne yaada tokko dhiyeessuuf of eeggataa dhiyeessa. Of eeggataa dhiyeessa. Waan hunda gartee of eeggataa deeman maaliif jennaan aqliin isaanii baay'ee waan bilchaateef ammallee waa hedduu bira waan dabranii arganiif of eegaa deeman. Dardarri immoo waan tokko godhi yoo jedhaniin of eegaan deemu waan san. Kennaa isaa kana immoo akka inni kennaan isaa kennaa malee hin taane fakkeenyaaf diinagdeef nama gargaaruu keessatti ammallee gartee hawaasaa fi waa'ee hawaasummaatii fi waa'ee gartee siyaasa waan hunda keessattuu akka inni kennaa bu'aa qabu kennu kana maal godhuu qabarre kuni gartee ulaagaa qabaatu qaba. Ulaagaan isaa kun maali? Tokkoffaa itti amanuu qaba waan adeemuuf san akka itti amanu godhuu qabna jechuudha. Yoo waan adeemuuf sanitti amane kennaa bareeda kenna. Yoo waan adeemuuf sanitti hin amanin kennaan taane kenna jechuudha. Faallaa kenna jechuudha. Ammas akkasuma mee amma waan sagantaan keenya asirratti amma boqonnaadhaan itti deebina daawwattoota keenya baada boqonnaatti walitti deebina hanga sanii nagaan nu eegadha. Assalaamu alaikum.